birmatu yorako sagalee sabaati hawaas Oromoo Ameerika kaaba Texas magaalota Dallas fi Fort Worth dabalatee dheedoo sunkee qubatan cufaaf eegere miidiyaa guddaa Oromoo OMN irraa marii hawaas bal'aa maachis godhuuf jiru waan taateef guyyaa kanurra noolina jechuu jirtu qoreen qindeessituun yoom Sadaasa guyyaa gaaf 24 bar 2024 guyyaa keessattuu PM kaase jedhaan iddoo yookaan gaaddisi qora Fort Worth DFW Hyatt Palace Hotel Professor Muhammad Abba Jabal Tairo Dr. Gizacho Teso Dr. Warqine Torban Adde Misraaf Director Oromia Media Network abdigene guutamaa dabalatina mootiin dursana itti targaam odeeffannoo dabalataaf Plus tokko 469 dhibba 449 3967 Plus tokko 469 shana 44 78 yookaan Plus tokko 469 torba kudhan 47 birra nuu bilbiltanii haloo nuun jechuu dandeet. Galchuun nagaa waaru toloree wala gulgalee jecha Oromia Media Network Studio Bafrika irraa sagantaa keenka torban guyyaa 3 dhiyaatu Odeessaaleetti waltajjii jirra. Odeessaalee guyyaa dhaalleen akkuma baratam dhimmoota gargaraa irratti mari'achuuf stuudiyootti argamnaa ardhaafan guyyaa waariyoo waayil Abrahaam Birruu waliin isan keessummeessina ajandaa gargaraallee qaqqabannee jirra. Odeess gurguddaa akkasumas odeess gaggabaabaallee harka qabnaa bagnagaan dhuftan ol duutaa jenna abish bagnagaan dhufte. Ardhaaf ajanda gurguddaa lamijoo dubbii godhanne jirra ajanda jalqabaatu nu beeksisi. Galatoomii dhaabbati tokko kan waa'ee dhimma nagaa biyyoota irratti sadarkaa baasuudhaan beekamu Global Peace Index bara 2024 addunyaa keenya keessa sadarkaa nagaa biyyoota maal fakkaata kan jedhu baaseeti jira. Biyyoota addunyaa inni madaale 163 keessa Itoophiyaan nagaadhaan biyyo 144 jirti. Biyyoota muraasatu ishee gadi jira. Ya ajandaan keenya jalqaba kana odeessi keellammeessoon ammoo development yookaan alammaan tan biyyoota gaafa Afrikaa jiran irratti gabaabsine kakaabni taata. Somaliland filannoo marsafreessoo harka qabdii filannoon tun karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een xumuramus qabxii nagammaatti hin beekamne. Kaadhimamtooti lama sadeen agammaatti harka wal qabdii warri lama ammoo pirezidaantii amman gorka qabu Muuse Biitii fi morkataan isa paartii Waardaan jedhan iroon sadarkaa olaanaan namichi lubbuu qabee jilaan deemu irratti argama. Filannoo Somaliland sanaan alalleetti ataakaroon Itoophiyaaf Somalee jidduu godhamta fuftetti jirti. Dhiyeen kana ministeerii raayyaa ittisa biyyaa Somaliyaa loltoota Itoophiyaa qaama nagaa eegumsaa Somaliyaa ta'ee gamtaa Afrikaa jalatti ittiin fuftuu jedhe dubbachuusa gabaasnee turre dhimma kan ilaalchisuun roobii deebii kakennee kamis deebii kakennee ministeerii ajaa alaa Itoophiyaa rakkoon Al-Shabaab akka furattutti Al-Shabaab lolutti fufaa soda nageen bitiyyaa ta'uu dhiiftutti itti fufaa kanaafuu Somaleen jaalattulle jaalachuu baatus laf gad lakkisee imba'u yaad jedhiyeessee jira. Hammaleellee ataakaroon dhibiin Itoophiyaaf Suudaan jidduutti waamuu mul'achuu jalqabdu fakkaata. Ataakaroo tanaaf ammoo homsi ministeerii ajalaa Suudaan dhiyeen kan miidiyaa tokko waliin gaafiif deebii tolcheen hidhu guddicha laga Abbayyaa Itoophiyaan karaa nagaatiin furuu baannaan gar waraanaa nu deemsis waan jedha kaasee jira. Gibsi bira ifa waan dhaabachaa jirtu fakkaatee Suudaan illeen qabxitan sadee walitti qabnee ishuu gaafa Afrikaa jala kaa'amtu taati. Odeessaalee ta'een daawwachuuf riyyootti sanii qooduuf daawwattoota karaa YouTube OMN gulaannu argattu hordoftoota 800tiif deema jirra. Karoora kee miliyoon tokko jennee miliyoon tokko seenuu hin dandeenye bari 2024 xumuramuuf ji tokkoof torbaan lama gadi tafaa kanaafuu subscribe godhaa OMN cina dhaabbadhaa kallattii akka akkaatiin OMN tumsuun dagatina jennaa sirni galii walitti qabiinsaa Oromiyaa Media Network deeggaru Ameerikaa kaabaa Kanaadaa fi United States of America keessatti torbaanota chisaanan kan qoqophaa'ee jilaan deemu irratti argama hawaasii Oromoo Khadheeda Texas Dallas fi Fort Worth jiraatan naannoo sun warri jiraatu waluma galatti OMN tumsuuf gaafa Sadaasa guyyaa 24 bar 2024 beellam qabatee waan jiruuf guyyaa hangnaa beellam sunirraa inafinaa isaniin jechuu barbaanna. Odees keenna gugurdaa guyyaa dhaatiif filannee darbuun duratti abrish odees gaggabaabaa qabna. Ufumirra jalqaba maatiin qabsaa akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo abba batte urgeessa Ameerika dhaqqabu kaleessa Oromiyaa Media Network gabaasuun isanii yaadatama. Maatiin abba battee haadha warrisaa ijoollesaa 5 dabalate United States of America galanii jiranii yeroo rakkoo jajjabdu abba batteen
loltoota mootummaatiin irratti xiyyeeffatame qaamolee nageenya mootummaatiin jechaan dabarra godhamu hordofee uummata Oromoo haa aqxumuraan waliin dhaabbattan ulfaadhaa jettee galata galchitee jirti. Daa'imni xiqqaan maatii harka qabdu kun duubatteetiin booda dhalatee Ababaatti Urgeessaa qondaalii kaafa bilisummaa Oromoo haqabsoo karaa nagaa akkasumas dhuga Oromoo dubbachuun beekamu kunini Eepiriilii keessaa harkisa duubatti hidhame al suukaneessaa ta'een bifa wambadummaaf garjabeenaan guutameen ijjeefamuun isaanii yaadatama. Ijjecha isaatiin wal qabatee hawaasni idil addunyaa jaarmiyaalee mirga namoomaa paartileen siyaasaa namoota gargaraa qorannoo walaba godhamte haqi qabaa'u jedhus warri ijjees qorannoo walaba sakkin godhamne haqi sakkin baanu kaamsee jira. Nami Ababaatti Urgeessaa ijjees irdibaan hin barbaachiftu akkuma koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa jedhe loltoota mootummaa taa gareen bilxiginnaa bobbaaftee jechuudha. Ababaatti Urgeessaa erga wareegamee ji'a 7 deema. Egaa maatiin isaa Ameerikaa dhaqqabaniiti jiranii haati warraasaas gadi baatee nageenyi isaanii sadarkaa gaariirra jiraachuu bakka nagaan isaanii wabii qabu jiraachuu ibsuudhaaf kan gadi baatee dubbatte. Kanaafis hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa jiran koominitii Oromoo deeggarsa godhaniif imbasiiwwan Itoophiyaa keessa jiran haala maatiin Ababaatti Urgeessaa keessa jiru irra deddeebiin iyyafatanii fi tumsa godhaniif hedduu galateeffattee jirti. Keessumaa addatti uummata Oromoo yoo galateeffattu imimmaan boo'aati haati warra Ababaatti Urgeessaa. Wanni koominitiin Oromoo maatii Ababaatti Urgeessaatiif godhe tumsi amma godhe kun baay'ee waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan jabaa tokko dalagee jennee ibsuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf waan seena qabeessaadha. Hawaasi keenya maatii qabsaa'otaa leecalloodhaan yaadaan kadhannaadhaan hamileedhaan deeggaruun itti fufuu qaba. Armaan dura hanqinni akka uummataatti qabniyyuu gootota keenya wareegaman maatii isaanii namoota Oromoodhaaf gati guddaa kaffalan warra ijoollee isaaniis akkasumas firoota isaanii deeggaruu irratti hanqina qabna akka uummataatti dhugaa dubbachuudhaaf yaadannoo maqaa goototaatiin gochuu irratti bakkeewwan garaagaraatti maatiin qabsaa'otaa hirkoo dhabanii utubaa dhabanii yoo rakkatan argina. Wanni maatii Ababaatti Urgeessaa deeggaruuf godhamee fi maatiin kun sadarkaa yaaddoo nageenyaa keessaa bahee biyya sana akka qubatu gochuuf tumsi koominitiin Oromoo goote baay'ee waan jajjabeeffamudha. Waan fakkeenyummaa qabudha guyyees maatiin Ababaatti Ameerikaa jiru ijoolleen isaas barnoota eegaluu isaanii haati warraa dubbattee jirti. Waan gaariidha. Baay'ee tibbana yaadannoo qabsaa'ota barattoota Oromoo keessumaa barattoota Amboo irratti guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan jedhamu Sadaasa 9 yaadatamu irratti gabaasa hojjechaati kanan ture. Achi keessatti waan amma kana wajji wal qabsiisee keessumaa gootota kufanii wajji wal qabsiisee kaasuu barbaadu yaadatta barattoota Amboo mana barnoota Amboo High School keessatti wareegaman jaagamaa badhaanee dabree simboon akka ijoollee akka yuunivarsiitiidhaa wareegaman gaaddisaa Hirphasaafaa yaadannoon tokko godhamee fi hin jiru. Maatiin isaanii eessa akka jiranillee quban qabu maatii namni Oromoo baay'een jechuudha. Dheengadda maatii wajjin yoo haasa'u maatii gamlachuu mucaa jaagamaa wajjin wareegamellee obboleessaas dubbisaatti ture. Sadarkaan itti ummanni keenya warra kana dagatee jiru baay'ee sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf gara fuulduraatti itti yaadamee qabsaa'ota kufan kanneeniif yaadannoon godhamuu qaba. Hundaa ol siidaan isaanii hojii isaaniiti garuu amma jaagamaa badhaanee qabsoo Oromoo keessatti keessuma qabsoo amma jijjiirama bara 2018 fiddi keessatti nama siidaa ta'ee dhaloota Oromoo har'aa keessatti jirudha. Bara baraan nama yaadatamudha. Isaaniin ala bakka irra geenye kanallee yaaduu hin dandeenyu dhugaa dubbachuuf garuu amma mana barnoota Amboo High School gubbaatti suuraa isaa fi kabbadaa badhaasee jedhamu mucaa isa wajjin wareegamee malee yaadannoon tokko achi keessatti godhamee jira dhugaa dubbachuudha. Maal si fakkaata? Abresh yeroo baay'ee biyyi Itoophiyaa jedhan sun keessatti nami Oromoo haala qabu hamaqa qabu biisulle jijjiiruu danda'u hundu sirnumaan nyaatama ture. Yuunivarsiitii Oakland California yoo deemtu dhiyoo tana artistiin tokko dubbatee argee waan kaan dubbise Dr. Hayilee Fidaa agamma suuraan isa fannifamee jira. Namni kun Oromiyaa dhalatee lammii Itoophiyaati. Smart mind nam sammuu qara khabara Hayilee Sillaasee fasoom keessa war gugurdaa akkasiiti. Hayyoota akkasii tun cufu warri ijjeese maayyimoota akka dargiiti. Maayyimiin ijjeesu qawwee dandeettii addaan qabdu qawwee baatti.
qawwee isaanii miti hoogganu by the way sammuu isaanii qawweetti hooggana duubna makkana galaafatte gaafa dhalooti jajjabaan akkana dhumatu dhaloot faayidaa hin qabne walti baay'ata faayidaa hin qabna maan hin jedhanii namni eegi biyyaaf hin taane ufir darbe sabaaf eegi hin taane faayidaa hin qabu jechuu dandeetta bara waan akkasii walti baay'ata yeroo tokko goota koozii uummataati wareegamee kreditiin kennituuf taanaan goota dhaba deemtaa jechuudha amma ali oromoon kee jirsun fakkaata fakkeenyaaf mootummaan kun mootummaa jijjiirama haqabsa oromootiin dhufeedha qeerroo kumshanii wayyaane qofaa miti of course opinion waliin taate obbaafteefu agamma siidaa inta dhaabee jechuu dandeessa tokko namni gargalee maatii isaanii qabatiin jiru siidaa dhaabuun kaftuuf qeerroo sababa rakkoo agas geetee dabarsite garee amma abarcuma gubbaa jirta gaafas illee oromoo waliin war waliin tigree waliin teeti wayyaane waliin teeti nam fixu waliin nam fixu agamma garuum tana barcuma gubbaa jiraa jechuudha agamma fixu jirti jechuudha agasiyyuu caala fixte waggaa jaanacha isaan kan keessa soo yeroo tokko Itoophiyaanii laf cubbuuti lafti cubbuu ammoo ilmi namaa kabajinni qabin galchitu at least uummata oromoo bakka jirutti wal gurmeessee maatii batte urgeessaa qaabatee bifa kanaan Ameerikaatti fidee maatii tana jireenya isaaniitti fufuu danda'urraa dhaqqabsiisuun isaanii warwaan kan tolcheefillee ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaachisaa maatiin tun amma lachi dhattee agisiini uf dandeette lafseef taatu qubattee haali isaanii midhaagutti akka jala namni deeggarsa godhamuuf asuma yaamichi dabartinaa odeessa gabaabatti jirti namoota oromoodhaaf gatii guddaa kaffalan bifoon kanaan yaadachuun deeggaruun hamilee ittooruun baay'ee gaariidha. Egeree qabsoo oromootiis baay'ee murteessa akka ta'etti hawaasi goota isaaf wareegame koozii oromootiif dhugaa oromootiif wareegame hin yaadanne dhaloota kabraa keessatti goota kabraa horachuu hin danda'u by the way so maaliifan gatii kaffala oromoodhaaf jedha jechuun dhalooti ta'an kanaafuu namoota akkasii beekamtii kennuun maatii isaanii gargaaruun bakka itti kufanii kaasuun baay'ee barbaachisaadha warra armaan dura gatii kaffalanii dagatamanis yaadachuun carraa kana barbaachisaa akka ta'e eeruudhaaf kanan ijoollee barattoota oromoo koozii oromootiif gatii kaffalanii maatiin isaanii dagataman kanan kaasaa jiru gara dhimma biraatti dabarraa haala qabatamaa yeroo akkasumas gabaasa raawwii mootummaa irratti ibsa kan kennan ministeerri kominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu har'a dhimmoota garaagaraa kaasanii jiranii raawwii misooma kooriidarii mootummaa dhimmoota misooma qonna garaagaraa sektoroota garaagaraa wajjin wal qabatan irratti milkaa'ina mootummaa ibsaniiti jiranii haala nageenyaa wajjinis waa wal qabatu kaasanii jiranii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu itti ufaa jechuun adatanii jiranii keessuma addatti wanni kaasuu barbaadu gabaasa yookiin ibsa Dr. Laggasa Tulluu kana keessatti naannoo Amaaraa mancaati guddaa keessatti kufuusaati kan ibsanii manneen barnootaa hedduun faayidaan ala ta'anii barattooti miiliyoonaan lakkaa'aman manneen barnootaatiin ala jiru naannoo Amaaraa keessatti weerarri dhibee sadarkaa olaanaadhaan dhibeewwan akka busaa fi kooleeraa hammaatanii jiraachuu dhaabbileen fayyaa diigamuu ijaarsi misoomawwan bu'uuraa sababa maashinoonni hedduun bakkee garaagaraatti mancaaniif dhaabbachee jiraachuu ibsaniiti jiranii diigumsi naannoo Amaaraa isaan ibsan kuni marsaa shanaffaadhaaf waan mul'ataa jiru jechuudhaan salphisanii ibsanii jiru by the way naannoo Amaaraa keessatti diigumsi keessuma manni barnoonni dhaabbachuun marsaa shaniif seenaa keessatti raawwatee jiradhanii ka isaan akka fakkeenyaatti kaasan baladargii keessa faadha baladargii keessa naannoo Amaaraa waan jedhamullee turre haala naannoo Amaaraa keessa jiru gadi salphisanii ibsuu barbaadan garuu gabaasa isaanii keessatti yoo ibsan immoo mancaatiin dhaqqabee fi dhiibbaan dameewwan garaagaraa barnoota fayyaa misooma bu'uuraa irratti jiru baay'ee olaanaadha yaada isaanii daawwannee dhimma kana waan itti dabaltoo jiraatitti dabaltu በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛ ኃይል ሁከት መፍጠር ከጀመረ ጊዜ አንስቶ የክልሉ የትምህርት ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ ቅርቃር ውስጥ ገብቷል። ባለፉት 50 ዓመታት በእነዚህ አካባቢዎች ትምህርት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሲገባ ይሄኛው ለአምስተኛ ጊዜ ነው። የአማራ ክልል እንደ ወባና ኮሌራ ባሉ አካባቢ ወለድ ወረርሽኞች የሚጠቃ አካባቢ ነው። ከ12ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተጻፉ መዛግብቶች እነዚህ ወረርሽኞች ሲያደርሱ የነበረውን ጉዳት መዝግቧል። እንዲህ አይነት ወረርሽኝ ያልተቋረጠ የመከላከል ስራን የሚጠይቅ ነው። ጽንፈኛ ኃይሉ የክልሉን የጤና ተቋማትና የሕክምና መሳሪያዎች በማውደም እነዚህ ነባር ችግሮች እንዲቀጥሉ እያደረገ ይገኛል። በክልሉ በተደረጉ ጥረቶች እየጠፉ የነበሩ እነዚህ ቀጻፊ በሽታዎች የመከላከል ስራውን እንዳይሰራ ጽንፈኛ ኃይሉ በማወኩ የሕክምና
ባለሙያዎች በመግደሉና በማገቱ ምክንያት ህዝቡ ለከፍተኛ የጤና ችግር ተዳርጓል። የህፃናት ክትባት፣ የስኳር፣ የደም በሽታ፣ የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒቶች፣ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ እንታከማቸዋለን የማይባሉ ጊዜ ተኮር የሆኑ የህክምና ተግባራትን የሚጠይቁ የጤና ተግባር ናቸው። ጽንፈኛ ኃይሉ የህክምና መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ስለሚያደርግ የህክምና ባለሙያዎችን ስለሚያግትና ስለሚገል አምቡላንሶችን፣ መድኃኒቶችን ስለሚዘርፍ የህክምና ተግባራት ችግር ገጥሟቸዋል። በየገጠሩ በ6 እና በ9 ወራት ብሎም በአመትና በ2 አመት መውሰድ ያለባቸው ህፃናት ክትባት እየተስተጓጎለባቸው ይገኛል። እነዚህ ህፃናት በህይወታቸው ሞት እየተፈረደባቸው ነው። Lagate tullu al naannoo Amaaraatii wal qabatee bal'isee ibsuu yaaletti hin jira. Rakkoo waraanii naannoo Amaaraa keessatti deemuu jiru kun karaa barnootaatiin, karaa fayyaatiin akkasumas dhukkuboota akka akkaatiin wal qabatee uummata irraan ga'e tuttuqu yaaletti hin jira. Of course rakkoolee biyyatti kee jiran undermine godhuun irdiddibuun soballee itti nama kan aguma itti tolu deessuun amaluma mootummaati. Branded by the sobii mootummaa Itoophiyaa ham jiruuf mataa isaa guddaa jedhetti hin herrega. Sobi baay'ee jaalatu, soballeen sodaatanii sobuufillee guddoo sodaan qaban yeroo tokko tokko si ajaa'ibsiifti. Ammoo dhugaan lafa jirtu haali naannoo Amaaraa keessa jiru irra dubbanne turre. Barattoota miiliyoona 7 kagalamaa qabdi keessa miliyoona 2 guutuu jennetti dubbanne turre. Naannoon Amaaraa gatii olaanaa baasuu jirti jechuudha. Naannoon tun baay'ee deserve gooti yeroo tokko tokko. Deserve gooti wanni jedhuu fi waraanota Itoophiyaa keessa qabatanii lubbuu nama hedduu nyaatan cufaaf qawmsi finxaalee dheed kanaati. Maqaa Itoophiyaa jardaa'oo godhachuun waraana akka kaaba Itoophiyaa labsamee Tigraay namni dhumatuuf warri chee jedhee mootummaa kan waliin hiriire yakka dalagaa ture. Of course TPLF walumaan taanii warra lola Oromiyaa keessa godhama ture. Kan mootummaa aamila itti agarsiisanii lola Oromiyaa warri babal'isi tokko warrum kana waraanii warri gaafas Itoophiyaa fiduuf keessa sirbaa farqa dhaanaa fi tursuun amma qaya Amaaraallee bobeessuu irratti argama. Aasaa wayii godha ture na qondaalii tokko dhiyeen kana. Tourismii naannoo Amaaraatti gad buufaa sektariin guutuun kufa jira. Sadarkaa olaanaa wanni hedduun of course bakka nagaan hin jirretti misoomni dhufu hin jiru, bakka nagaan hin jirretti badhaadhinni dhufu hin jiru, bakka nagaan hin jirretti jijjiiramni uummataa kan dhufu hin jiru. Kisaara malee hiika biraan argine. Agammaatti naannoo Amaaraatti ministeericha guyyoo haasa'u agammaatti seera kabachiisuuf mootummaan kutannoo qabaachuu of course am khale malee godheen gadda mana marii nageenya kadhaa mana marii mirga namoota irratti Itoophiyaan dhiyaatte naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti naga buusuuf hidhattoota walii yaalii hedduu godhuu jirra yaaliin teennaa itti fuftii waan jedhan kaasan harmatti ammoo dhufanii seera kabachiifnaa jedhan. Seeri kabajamuu dhabee aduun taane seeri cabeeti harka caala waraanii biyyatti bakka akka akkaatti bala buusa jiru. Naannoo Amaaraa keessatti gara finxaaleeyyii taqawwee qabattee mootummaa loltu yoo danda'anii seera kabachiisu jedhanii wabbaasanii amma waggaa caalee jira. Oromiyaallee seerum kabachiisu jedhanii waraan jalqabee waggaa jawannee dhee amma uummata karaa irratti oofanii uummata miskiinaa dhiyyeessa boochisa oolanii Tigraay waan ta'in beennaa mootummaa konfliktii hin jiraate jechuudha dandeetta mootummaan Dr. Abiy Ahmed waraanii dhaabatennaan mootummaa kan tokko buluu danda'u natti hin fakkaatu. Naannoo Amaaraa keessatti gareeni shifta faannoo sun ammoo gochisiin uummata naannicha irratti dalaguu jirtu gochisiin sablammoota daangaa cabsitee godhuu jirtu gochisiin uummata isaaniiyyuu amma waan ajaa'ibaa barsiisota farashana turan maaliif rashanan man barumsa maaliif bantanii ignoransi akkanaan hin addunyaa gubbaatti argin beeku barsiisa barattootii barachuu qab jedhee man barumsa ban ijjeesuun qonnaan bula saamuu yakki bakka Oromiyaa keessa kan amartileen dandamuu irratti argamti. Of course Itoophiyaan bakkum cufatti qe'aamuma bakka ilmaan nama dhumaatum jiru. Waraana Itoophiyaa keessaa warri dura deemee leellisaa ture faarsaa ture Oromiyaa irratti waraanni akka banamu Tigraay irratti waraanni akka banamu gaafa waraanni Tigraay actively deemaa ture. የሰሜኑ ምሽግ ይሰበር እንጂ ሌላ እዳው ገብስ ነው ከንጀራ ቱረ አማ ወረ ሚኒስትራ ማን ነው ዋጅራ ቡልሺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ከሰና ሞጀታ ጅሩ ቤታ ኮሚሽነራ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት መጋላ ፍንፍኔ ነመታኤቱ ያደታሚ ነማ ሳሲ ኻይደ እኙ ግርባ ሴፉቲ ምናምቼ ያካስጀ ኦኬ ሃው ፖዚሽን ሊደር ቱርሳ ኤምፒ አሞገና ሞቱማ አምሲሳ ወነምሬ መጋላ ፍንፍኔ ተፈካታ ኤኒዌይስ ኮሚሽኒ ኢንቨስትመንት መጋላ ፍንፍኔ ነመሆገና ጅራኒዳ ነማ ካበ ኢትዮጵያት ወራነ ፍንኔ ኪበት ዴቢዳ አኑነን ጋየ ዲበር
warra santu amma mootummaa hoogganaa jira baay'ee mootummaan Abiy Ahmed bifti isaa olaaltu amma bifa isaatiin olaaltu mootummaa akkasii baay'ee nama gaddiisaa jechuun osoo ga'ee fixuu danda'ee ture jechuudha bara akka tuffate waraanni kaabaa dhaabbateera miti maafiiloo annawum tokkolleen Oromiyaa keessatti shanii balleessu dadhabdanii anna kennaana balleessaa jedhe ture maayyimnat matfoono Abrahaam Biruus jedheemis jechaan guddoo jaaladhe maayyim daffaarnoo jedhe Abrahaami nami gaafa sammuun isa duwwaa umuun sodaatu jechuun kaalkuleet godhe yaadu waan hin beeknee fi farda jechuun farda yaadumaati jettu sadii garuu fani baay'ee warri waraanni leellisaa ture Itoophiyaa keessatti loltummaan militansiin qawwee leellisuun walitti bu'iinsa akka babal'atu walitti bu'iinsa gara hidhattootaa fi mootummaa qofa miti amma walitti bu'iinsa uummataa sadarkaa dhalootti akka ga'u kan naqqabsiise warra jibbiinsa facaasaa ture amma caasaa mootummaa hoogganuu isaaniiti bara amma kan si gaddisiisu kan baay'ee si qaaneffachiisu warri Itoophiyaa keessatti waraana kuuggochaa ture Itoophiyaa fayyifna Itoophiyaa Minilik ijaarre Itoophiyaa guddoo dur glorious Itoophiyaa isaan jedhan deebisnee ijaarre warra jedhanii waraana labsaa turantu har'a mootummaa hoogganaa jira akkaatu kaafte naannoo Amaaraa keessatti eliitiin Amaaraa waraana kaafas waraana Oromiyaa keessas deeggaraa turte faayinaalii hireen uummata naannoo isaanii sana ta'edha. Amma bo'uu jira yoo amdiyoo tana. Amma bo'aa jira. Durii uummatti Tigraay qoosa turanii laf gangalattedhanii amma gangalachuu jiranii cubbuun barammaa dhaqqabeedha dootin lubbuun jirtu sir dhaqqabdu waan taateef dabin deeggarina yakkin deeggarina sobin deeggarina Oromoo aadaallee rabbillee ni eeyyamu waan ta'eef yakkama jechuu barachuu qabna sobaan sob dhugaan dhuga jenne imuun Oromiyaallee Itoophiyaallee biyyaallee addunyaallee waan fayyadduuf kallattii suniin deemuu qabna odeessi keenya gabaabasuma gabaabsina odeessi keenya gugurda guyyaa irraatiif filanne dabarra odeessi keenyallee woomna gaatii wal qabata dhaabbatii sadarkaa addunyaa gubbaatti rakkoo biyyoota addunyaa keessa jiran sadarkaa nageenya addunyaa irratti hojjetu Institute of Economic and Peace jedhamu gabaasa bar 2024 dhiyeessee jira akka gabaasa kanaa sadarkaa biyyoota addunyaa Al naga isaanii qorat biyyootan 163 irra qorannoo gaggeessee jira Itoophiyaan biyyootan addunyaa 163 keessa 144 gubbaatti argamtii biyyootan akka addunyaa naga hin qabne jedhamte keessa top 20 jenneeni yaamuu dandeenya Itoophiyaa yeroo ammaan tanaatti dhaabba waajjirri kunini biyyootan addunyaa guutuu irratti hojjeta waajjiroota Sydney, New York, Brussels, Hague, Mexico, akkuma kana Nairobi dabalatee bakka kakkaatti dhaabbata qaba soo guutuu addunyaa irratti haal jiru qorate gabaas dhiyeessaa sadarkaa biyyoota haal naannawii akka yookaan kontinentoota keessa jiran hanqinnoota waliin gabaasa bal'aa dhiyeessaa jira maxxansiisa kuniin isa 18 soo jedhanii akkuma reefu jedhe biyyootaan 163 gubbaa qorannoon godhamte Itoophiyaan 144 Eertiraan nu caalte jirti nagaa qabdu keessa Itoophiyaan Eertiraa gattaa'uun imagine waan baay'ee nam gaddisiisaati biyyootaan 108 keessatti waraani gaggeeffamaa jiraachuuf turuullee kaasee jira waraanota kan keessa biyyooti 92 indirectly yookaan proxy war godhanii keessatti hirmaachaa jiraachuullee gabaasa kun kaasee jira biyya akka addunyaa naga qabeetti jedhaniin illee yaamee jira akka addunyaa biyyooti nagaan sadarkaa qaraar jiran Iceland, Ireland, Australia, New Zealand biyyooti jedhaman faan tokko gafurii qabatanii jiranii biyyooti ammoo nagaan qaban jedhan addunyaa gubbaa dursan Yemen, Sudan Kibbaa, Afghanistan, Ukraine dabalatee biyyooti baay'een jiru. Biyyooti yeroo dhiyooti asimmoo nageenyi keessatti mucucaacha yookaan uqqata dhuuf keessa Gaza, Ecuador, Gabon, Haiti dabalatee Haiti dhiyen kan amma loltooti Keeniyaa talaakkoobsaan hedduu taatu bulchiinsa pirezidaant William Ruto jedhan nagee eegsisuuf achi yaa'uun isiin yaadatama. Biyyoota haalli nagaa isaanii fooyya'insa argamsiis jedhanii maqaan ka keessa El Salvador, United Arab Emirates, Nicaragua maqaa kan yaamuu hin danda'u. Hammalee Giriis biyyooti jedhaman faan jijjiiramii keessa mul'achuutti manamaa akka kontiinantiitti yookaan akka ardiitti yoolaan ardiin Eurooppaa naga qabaachuun tokkoffaa Asia Pacific lammeessa gubbaa jirti Ameerikaan kaaba ta Kanaadaa fi USA of keessa qabdu faan akka addunyaatti ardiilee naga qaban keessa tokko akka sadeessoo gubbaatti argamu kataatuuti immoo Ameerikaa fi Kanaadaa keessa rakkoon akka jiraachuu gabaasa kuniin kaasa addunyaa irra sadaffa kataatu malee Ameerikaa fi Kanaadaa keessa rakkoon nageenya jiraachuun hin kaati fakkeenyaaf rakkoon nageenya Ameerikaatti himamu
seera qawweetii wal qabate duriyyeen gaafa Ali tolee fi qawwee qabatte ijoollee man barumsaatti obbaasu akkuma nana godhan pirezidaantii Donald Trump rasaataan gurxee faccisu waan akka dalagaa turanii so biyyooti naga qaban jedhanii akka ardiit maqaan ka tokkoffaan Eurooppii lamaffaanii Eeshiyaa Paasifikii sadaffaanii Ameerikaa kaabaati biyyooti amma ardiin ammoo nagaan qabdi jedhanii maqaan kaan Middle East bafagoo biyyootan amma waraanii guddaan keessa deema jira kaan Iraaq fa'aa kan fudhachuu dandeetta kaan ammoo biyyootani kaaba Afrikaa keessa nageenyi akka hin jirfaa dubbatama gabaatu kun gabaas baay'ee bal'aati waan hedduu kaasa jira waan irraaf mi'a bish bal'isi. Galatoomii namuu dhaqee dubbisuu danda'a Global Peace Index 2024 akka tukaafte dhaabbati gabaasa kana baasee fi qorannoo gaggeessu Institute for Economics and Peace. Institute dinagdee fi nagaa jedhamudha dhaabbata walabaa fi bu'aa fi hojjenne think tankidha garee hayyootaati jechuu dandeessa addunyaa irratti nagaan jijjiiramni hojjennu jijjiiramni positive ta'e positive change akka dhufu gaariin ilma namaatiif akka dhufu warra hojjetudha. Galmisaa nagaa diffaayin gochuu madaalliiwwan nagaa baasu hariiroo daldalaa nagaa fi badhaadhinaa baasu waan akka nagaa fi waan gaggaarii ilma namaatiif ta'an jajjabeessuudhaan beekama. Sirdi dhawaajirri olaanaansa damee garaagaraa qaba. Gabaasi maxxansa isaa 18ffaa kun biyyoota 163 keessa nagaan maal fakkaata kan jedhu xiinxalee jira. Baay'ina uummataa isaaniitiin uummata addunyaa keessaa parsantii 99.7 walumaa galatti uummata addunyaa parsantii 100 siquu xiinxalanii jiran nageenya isaanii maal fakkaata kan jedhudha. Agarsiiftuuwwan yookiin indikeetaroota nagaa kan jedhu gara 23 fayyadamuu isaanii ibsa. Gabaasi kuni doomeeniiwwan 3 nagaa kaasee jira. Tokkoffaa sadarkaa nagaa fi tasgabbii hawaasaa. The level of societal safety and security. Lammaffaan sadarkaa walitti bu'iinsa keessaa fi alaa. The extent of ongoing domestic and international conflict. Sadaffaan immoo hamma babal'ina waraanaa the degree of militarization kan jedhuun madaala. Gabaasichi waan guguddoo kaasa. Tokkoffaa haala addunyaa keessa jirtu irratti waraana addunyaa lammeessoo booda taateewwan waraanaa daran yeroon itti hammaatan yeroo amma keessa jiru kanadha jechaati jira. Walitti bu'iinsi uummata mul'ataa jiru immoo active conflict jedhee kan kaa'e gara 56 jedheeti jira. Active warri jedhaman jechuu kan riphanii jiran baay'eetu jiru. Akkaatu kaafte gara 90 wayitti ol kaasee jira. Waraanonni injifannoo fullaadhaan goolabaman bara waraana addunyaa lammaffaa booda hanga bara 1970 keessa parsantii 49 yoo ta'an bara faranjoota 2010 as keessa immoo parsantii 9 qofadha jedha injifannoodhaan kan goolabaman. Yeroo wal fakkaataatti immoo waraanonni mariidhaan xumuraman hanga 1970 parsantii 23dha. 2010 booda garuu carraan waraana mariidhaan xumuru parsantii 4tti gadi bu'ee jira jedha addunyaa gubbaatti jechuudha. Walitti bu'iinsi idila addunyaa hedduu international conflict kan jedhu sadarkaa olaanaan bal'achaa dhufuusaa ni kaasa. Amma biyyoonni 92 addunyaarra jiran waraana daangaa isaanii alaa keessa jiru baay'een isaanii bara 2008 booda kan dhalatan keessa jiru jechuudha. Biyyoota addunyaa 92tu international conflictitti makamee jira 2008 asii jechuudha. Dheerachuun waraanota kanneen immoo adeemsi marii waraanota dhaabuudha walxaxaa akka ta'u complicated akka ta'u godheeti jira jedha. Sababoonni waraana idil addunyaa dhalchan waa guguddoo 3 jedha. Tokkoffaa dorgommii olaantummaa biyyoota jajjaboo competing superpowers warri addunyaa irratti superpowers jedhaman biyyoota guguddoon akka Raashiyaa, Ameerikaa fa'aa dorgommii guddaa keessa jiraachuu isaanii ni kaasa. Dhalachuu warra middle powers kan jedhaman akka I think biyyoota baagdi waleessaa kana keessaa fa'aa biyyoonni hedduun middle level powers warra jedhaman waraana guguddaa dhalachaa jiruuf competing dorgommiin paawuriidha addunyaa gubbaatti dhalachaa jiru. Waraanonni addunyaa keessatti akka dhalatan keessumaa waraanonni idil addunyaa international conflict jedhaman akka dhalatan godheeti jira jedha. Bara kana nagaan addunyaa bara 2024 keessa parsantii 0.5 gadi bu'eeti jira jedha. Yeroo 12ffaaf waggoota 16 walitti aansee gadi bu'ee jedha sadarkaan nagaa addunyaadha. Biyyoota 65 keessatti
nagaan wayyoo qabu hin jira 97 keessatti immoo sadarkaa olaanaadhaan nagaan deteriorate ta'eeti jira jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti jaarraa amma keessa jirru kana keessatti waraanni hammaataan jaarraa 21 keessatti walitti bu'iinsa sadarkaa olaanaan kutaalee addunyaa garaagaraatti hammaachaa jiraachuu kaasaa kanaaf immoo sababoota guguddoo lameen kaasa. Military technology kan jedhu egaa amma fakkeenyaaf military technology droonii faa kaasuu dandeessaa qawween ammayyaawaan faa dhufaa sadarkaa olaanaadhaan military technology yookiin technology waraana babal'achaa dhufaachuu isaati. Inni kan biraa kanan kaase geopolitical competition. Biyyooti addunyaa bakkeewwan garaagaraatti dorgommii waraanaa, dorgommii siyaasaa, dorgommii dinagdee keessa seenuu isaaniiti. Kun ammarraa kaanee yoo laallu gara fuulduraatti illee waan dhaabbataa jiru hin fakkaatu. Haguma waraanni dheeratan immoo carraan waraana dhaabuusaa baay'ee dhiphaa ta'aa akka dhufedha kan kaasu. Itoophiyaan biyyoota addunyaa nagaa dhabanii keessaa biyyoota 163 madaalaman keessaa 144 gubbaa jirti. I think biyyoota 15 caalte malee sadarkaa gara dhumaarra jirti jechuu dandeessa. Yaa raankiin addunyaa kun kan fakkaata gabaasichi bal'aa waan taateef dubbisuun hin danda'ama. Namni cuftinuu biyyootii akka ardiitti Awurooppaan faan Pacific Asiaan faan akkasumas Ameerikaan kaaba faan nagaan hin dursuu Middle East baay'ee fagoo dabre immoo Kaabi Afrikaa faan rakkoo maamtu kee jiraachuutti dubbatama. Afrikaa illee asuma keessa rakkoon guddoo keessatti manii biyyootan sadarkaa qara gubbaa jiran keessa hedduun Afrikaa keessa Suudaan fa Suudaan kibba fa Soomaaliyaan gammantas gabboomnee Eertiraa waliin beenna Itoophiyaa waggajja waraan itti fufiis qabuun gaagamamaa dhaqqaba irratti argama. Eertiraan nageenyaan nu dursu jechuun biyyattiin sadarkaa yeroo tokko wanni cufti faalla. Wanni asaaniif wanni lafir jira cufti faalla garum dubbatanu saalfachiif yeroo tokko. Badhaadhinnaa jedhu iyyuma gadadu marguu jira nami beela'ee foon waliin nyaachuutti waan kana fakkaata nageenye jedhu nageenye hin argine keessa hundaan wal nyaatu alaa immoo waraan dhibitti kokko godhamuu jira. So akka waliigalaatti haala Itoophiyaan keessa jirtu yaaddeessaa gabaasichi gabaas dhugaa heennullee ni naallee ibsum reefu ministeerii koominikeeshinii naannoo Amaaraatii wal qabsiise baas akka ragaatti fudhachuu dandeenya sun qofaa miti waan yeroo dhiyootas Oromiyaa keessa deemuu jira. Uumati gadbee watwaatuun uumatum watwaat kan tammoo diraama daddalagu dabalatee waan iddoo arguurratti argamna. Akka waliigalaatti Itoophiyaan lol biyyatti keessa deemuu jira keessa tokkoffaa waan argatu tokko illee hin qabdu khisaara waan dabarte. Khisaaraan jalqaba khisaara lubbuu namaati. Seena biyyattii keessatti namni waggajja dhumin dhumanne kan eenyulee naalu gabaasota addunyaa irra gabaa'u jira. Waggajja namni Itoophiyaa keessatti dhumate waggootanii bara dargii bara wayyaanee walitti qabaaniin caal jechuun saad waan baay'ee gara nam nyaataati. Lubbuun namaa mallee harca'utti fuftee jirti. Waraanni kun dhaabbachuu baannaan dootii namaa mallee tun fufti. Warri jeefam kun hedduun ammoo warrumammaan ta'u waraan kun gorka waraan faarsaa ture deebisee du'a. Dhugaan barammaa faraduuf waan hin turree fi namni galabsuun barbaachisaa yaada jedhee achuu danda'a. Habira ammoo diinagdeen biyyattii sadarkaa olaanaan miidhaa hedduuf saaxilamuu irratti argamti. Oomishtummaan sadarkaa olaanaan gabaasota dhiyaataniif dhugaan lafir jirtu waliin fakkaata. Oomishtummaa qamadii illee alatti erguu jirra akkan goone misooma. Dhugaan lafir jirtu hawaasa addunyaa nutti makkasii miti. Uummata gargaarsa barbaadu miiliyoon 20 caala akka dablu World Food Program faan jedhanitti uummati miiliyoon 15 miiliyoon 20 harka nama eeggatechaa qamadii faallaa diinagdeen biyyattii bututu kanas gabaasota addunyaa ragaa waliin agarsiisu qabxiin bira hadhiibba waraanii uummata biyyatti irraan ga'ee piikchari addunyaan biyyoota bira qabdu gabaasota akkana kun dhiibba salphoon qabaatan Itoophiyaan biyyi tokkotti namni gaaffii malu keessumaa biyyoota hedduun galee qargasaati ammaan tana sarviis jira turizimii farratti biyyi tokko deemuuf jalqab maal goota nageen conflict recordis yookaan haalisiin kee jirtu dubbifta waraani jiraannaan namni tokko asitti malee hin jiru jechuudha. Seeshals biyyi ta'edhaan biyyi xiqqayyoo Afrikaa takka diinagdeen isii parsantaan olaanaan eessirra dhufa galii turizimii irra dhufa peaceful hojiin guddayyoo mootummaan hojjetu waraana leenjisanii yookaan milisha leenjisanii yookaan raayyaa ittis biyya jinni waan jedhanidha ilaalchisanii uummata fixuu adoo hin taane naga peace laf godhanii eegi lafti naga taateen booda namni cuftinu biyyi isaaniitti mala Itoophiyaan 160 gubbaa jirti jechuun biyyoota naga hin qabne 20 keessa maqaan isii ka'uuni tokkoffaa piikcharii biyyattiitiif miidha badduu lammeessoo gubbaatti ammoo diinagdee biyyattii
akkasumas fudhatan biyyattiini naannichi keessa qaba addunyaa irra qabdullee miidhaaf saaxil jettee ibsuu dandeetta. Kanaafuu maraatummaa dhiisanii sobuu dhiisanii fakkeessuu dhiisanii fakkeessuu waliin dha'u diraamaa yeroo tokko tokko diraamaa nu bare waan tokko tokko ijoolleen xixiqqoon yeroo wayii qoostee itti qoostee wanni itti qoosaa sun ammoo irra deebitu sirra barti. Guyyum kan cufayyuu politika soba politika kijiba politika waliin dha'u akka inni nagaa fiduutti dhiyeessuun faayidaa tokko illee hin qabdu onneerraa qaama wal dhibdee qaban cuf waliin nagaa buusuu barbaachisa sunirra nuun cufti waliin jiru yoo dhugaan in qaabata taate marii Tanzaaniyaatti lamaan godhamti irratti miidiyaa keenya caala namiyyiin jiru abdii goone turre diraamumaan deebisanii fashaleessanii ammumatti boochisanii gad baasanii diraamaan akkana kun faayidaan qabu jennee dubbachuutti barbaachisa ajandaa kanarrallee taganuma dhaabrisha. By the way amma jaarraan keessa jirru silaa akka ilma namaatti jaarraa ilmi namaa sadarkaa hundumaanu dinagdeedhaan teknooloojiidhaan saayinsiidhaan nagaadhaan fooyyeetti qabaatu ta'uu danda'a sila ilmi namaa gaa guyyaa uumame kaasee fooyya'insa agarsiisaa dhufee waa hundumaa nagaan isaas fooyya'uutu irra ture baay'ee amma The Sapiens kitaaba jedhamu tokko namicha jabeessi tokko barreesse ilmi namaa dhumarraa saayinsiin gaaf kalaqame ittiin of balleessa jedha saayinsiin madda badii ilma namaa ta'aa jedha amma teknooloojiiwwan waraanaa dhadhalataa jiran kunneen kutaa addunyaa baay'eetti badii ilma namaa dhaqqabsiisaa jiru gara fuulduraattis teknooloojiiwwan waraanaa ka garagaraa kutaalee addunyaatti kalaqamaa deemanii badii ilma namaa waan saffisaa jiran inatti fakkaata gabaasi kunillee waan kana waan agarsiisudha dorgommiin siyaasaa waraanaaf dinagdee kutaalee addunyaa garagaraatti yeroo ammaa biyyoon super power jedhaman emerging powers middle powers warri jedhaman agarsiisaa jiran salphaa miti by the way amma warri amma fakkeenyaaf Afrikaa kanatti warri Turkii faan warri Dubai amma United Arab Emirates jedhaman sochiin isaan buufataalee bishaanii ulaa galaanaa to'achuudhaaf godhaa jiran sadarkaa olaanaadhaan president takkuma waan mul'ate hin beeknedha emerging powers jechuun ni dandeenya garee kanaa so gara fuuldura Chaayinaan illee presidency ishee Afrikaa keessatti ulaawwan galaanaa to'achuu ruutiiwwan dinagdee fi daldalaa to'achuu keessatti sochiin isaan godhaa jiran baay'ee olaanaa sochiin kun immoo biyyoota super powers jedhamanii fi biyyoota sadarkaa isaaniitti immoo dorgommii godhaa jiran kabirootiin wal bira yoo deemaa jiru dinagdee sochii yookiin dorgommii waraanaa guddaa dhalaati ka jiru carraan mariidhaan waraana dhaabuu immoo baay'ee gadi bu'aa dhufe addunyaa gubbaatti baay'ee waraanni aguma dheerataa jiru konfliktiin babal'achaa dhibdeen morkiin bal'achaa waan dhufeefi mariidhaan waraana dhaabuun baay'ee ulfaataa dhufeetti jira trendiin jiru kan agarsiisu waraanni yoo dheerate mariidhaaf carraan isaa dhiphachaati ka deemu mootummaan Itoophiyaa fi warri mootummaa Itoophiyaa wal waraanaa jiranillee kan hubachuu irra jiraatu. Ayyaaf qabumaafu nagaan ka dursuuti nagaa onni irraa ka dhugaa irratti hundaa'e haqa irratti hundaa'e ka mo'atanii mo'achiisu ka uummata bayyanachiisu uummata rakkoo keessaa bahu godhamuu qabaa jennaa odeessa kennaa khajal qabasuma muummeffannaa odeessa lammeessuun darbuun duratti beeksistuu qabnaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tumsuu deeggaruun dagatinaa sirni galii walitti qabiinsa Amerika kaaba Kanaadaa fi United States of America keessatti godhamuuf beellamii qaqqabamee jira. Beellamii jalqabaa Sadaasa gaaf 24 bara 2024 guyyaa keessa 2 PM irratti hawaasa Oromoo ka Texas Dallas fi Fort Worth dabalatee dheeduu sun kee jiraatan guyyaa kan nurra noolinaa jetti horeen deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork beeksisa kan daawwanne gara janda keenyas lammeessoo dabala. Birmatu yorako sagalee sabaati. Hawaasa Oromoo Ameerika kaaba Texas magaalota akka Dallas fi Fort Worth dabalatee dheeduu sun kee qubatan cufaaf egeree miidiyaa guddaa Oromoo OMN irraa marii hawaasa bal'aa hirmaachis godhuuf jiru waan taateef guyyaa kan nurra noolina jechuu jirtu horeen qindeessituun yoom Sadaasa guyyaa gaaf 24 bara 2024 guyyaa keessa 2 PM irra kaase jedhaan iddoo yookaan gaaddisi qora Fort Worth DFW Hyatt Palace Hotel Profeesar Muhammad Abba Jabal Taayiroo Dr. Gizaachoo
teessoo Dr. Warqinee Torbaan adde Misiraaf Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Abdiganee guutamaa dabalatee namoota hedduun dursanii achitti argamu. Odeeffannoo dabalataaf pilaas tokko 469 449 3967 pilaas tokko 469 544 7852 yookaan pilaas tokko 469 torba 47 birra nuu bilbiltanii haloo nuun jechuu dandeet. OMN Agenda kellammeessooni dhimma ala developmentii biyyoottan gaafa Afrikaa keessatti ammaan deemuu jiru wal qabataa biyyoottan gaafa Afrikaa Somaliland filannoo gaggeessuu irratti argamti Itoophiyaa fi Somaliyaan ataakaroo jalqabanii tufafanii jiranii hammaleellee haasawi ministeer dhimma alaa Suudaan dhiyeen kan Itoophiyaa guddicha laga Abbayyaa ti wal qabsiisee khaas qoomii khaasuusa jalqabarra beeksifnee turre filannoo Somalilandiitti yoo jalqabe filannoo Somaliland sun hara nagaatiin sagaleen kennamtee xumuramu sitti dubbatamaa uummati qabxii eeguu irratti argama warroota lixa dippiloomaatotii biyyoota lixarraa filannoo tan taajjaba turan biyyoota Awurooppaa sagalii fi United States of America dabalatee morkattootii sadeen sagalee uummata yookaan riizaaltii filannoon tun gadiin baat fudhachuuf qophaadhaaf jedhan dabarsanii jiru filannoon tun xumuramu hordofee biyyittii yeroo jalqabaatii fi ergaa Somalilandiif ergiti Itoophiyaa taatee jirti Itoophiyaan Ameerikaan leef dursite filannoo diimokiraasii baggootan jetteeni ergiteef jirti Somaliland leef warri kullachuu diimokiraasii qabu ta'an Afrikaa keessa biyya gammaa beekamtiin qabne ta'an biyya addunyaarraa diimokiraasii waan cufaan dursitu Itoophiyaan uffita akka waan diimokiraasii jedhan ilaalle garuu arka dhaanuu ittiin fufteetti hin jirti jechuu dandeenya filannoon tun akka nagaan xumuramtuuf observer qaamoleen tajabdoota lakkoofsaan 30 dhiyaatulleen irratti hirmaachuu dubbatamaa filannoon marsa afreessoof Somaliland godhamti tanaan jechuun eegi bar 1991 Somalirra fodhotte as filannoon afreessoon isi tana nam miiliyoon tokko tuqaa lamatti filannoo tan irratti hirmaachuuf galmaa'ee paartilee mormituu 10 dabalatee naannolee biyyattii Somaliland shan keessatti quraan uummata kun darbatamee jira uummati biyyattii eega kaardii biflama fudhata kaardiin tokko pirezidaantii ittiin filu kaardiin biraa immoo miseensota paartii mormitoota ta'an wal dorgomtuuf quraa darbatanii dorgomtooti gugurdoon qura tan irratti hirmaatti akkuma armaan duraa himaa ture qaamole sadii tokko Muuse B Abdii kulmiyaa paartiirraa pirezidaantii biyyattii hammaan tan jir kana nam qallaa kana jalqaba waggaa kanarratti Abiy Ahmed waliigaltee ulaa galaana mallatteessee lamaffaan Abdurrahman Muhammad Abdullahi yookaan Iroona medhanii Iroonii waadaanii paartii irraa nam dhufe inni saati ammaan tanaatti kana jaarsa kana saati ammaan tanaatti pirezidaantiin barcuma gubbaa jiru sadarkaa olaanaa lubbuu naqee qabxii wal fakkaatuun wal qolcha jiraachuu isaanii dubbatama. Morkataan sadeessoon Faisal Ali Waraabee paartii birarraa dhiyaatee jira yaadi falmii gugurdaan warri irratti dhiyaatee uummataan filadha jedhu jalqaba dhimmi diinagdee diimokiraasii biyyattii cimsu sadeessoo ofiisiin dhumaa beekamtii idil addunyaa Somalilandiif argamsiisu qabxii jedhu qabxiin guddayyoon isaan itti uummata kakkaasaa jiran Somaliland eegaa waggaa 33f Somalirra fottotte kophaatuuf bulchaa jirti diimokiraasii paaspoortii birri waan cuftamataa ofii qabdi wanni siina gammaan goofatiin beekamtii idil addunyaati warri sadeenu beekamtii tan infinnaa jedhu karaa warri itti fiduuf ammoo karoorfatti xiqqoo garaagarummaa qabaachuu dubbatama Muuse B hammaan tanan gubbaa jiru eegalee jiraadha memorandum of understanding wal hubannoon Itoophiyaa waliin mallatteessine beekamtii Somaliland argamsiisuuf tokko jennee xiyyeeffannee jirra gaaf filatam karum kanaan deemaa jedha paartii itti khattaanaa paartii bira khamisaan akka jajjabas challenge godhuu jiru kun Iroonii Somalee waliin marii gaggeessuu qaba because biitokko irra fottooqoof biyya fottoo suni wal dubbachuu waan qabduuf Somalee waliin mari'adhaa waan jira kaasee jira waraabee paartii qabakku ammoo national unity waa wayundeette biftuun jilaan deemaa waan jedhu kaasuu irratti argama akka waliigalaa qabxiin beekamne Muusee B muwachuullee muwatamuullee danda'a jedhu bal'isa deemuu jira. Miidiyaalee tokko sadarkaa olaanaadhaan paartiin mormituu sun wadaanii paartiin qabxiidhaan akka caalaa jirudha kan gabaasanii waan filannoo gayoonaa ifan taane haa ta'uti garuu Somaliland baay'een ajaa'iba yeroo baay'ee biyyi tuni biyyooman qabdu akka addunyaatti biyya beekamtii UN hin qabnedha. Garuu yeroo garagaraatti karaa walirraa hin cinne filannoo dimokiraatawaa gaggeessaa turte filannoo fakkeenyummaa qabu addunyaan kan ragaa bahuu fi dandeessu jechuudha.
biyya waraana mataa ofii qabdudha akka biyyaatti kutaa bulchiinsaatti jechuudha maallaqa mataa ofii qabdi filannoo dimokiraatawaa gaggeessiti daangaa hin qabdi beekamtii addunyaa qabdu garuu beekamtii addunyaa qabdu kuni ummata biyya sana baay'ee dallansiisaa amma warri filannoodhaaf baay'ee argaa jirta biyya 194 ta'uu qabna dhaadannoo jedhu qabatanii baaniiti kan ergaa akkasii dabarsaati jiranii baay'ee paartileen lamaaniyyuu ejjennoon isaan birmadummaa Somaalilaand irratti qaban tokkumadha approachii isaaniiti approachiin ittiin karaa itti biyyooma yookiin birmadummaa biyya teenyaa Somalilaand beekamtii itti argatuu dandeessu kami kan jedhu irratti yaadota garaagaraa jiru biyyoota kam approach gochuu qabna amma fakkeenya paartiin aangoorra jiru kun Britishii fi biyyoota lixa Ameerikaa faa approach gochuu qabna sirriitti jedhu warri amma wadaanii paartii jedhamu kun immoo biyyoota Afrikaa kan akka Senegaal fi Keeniyaa faa approach gochuu qabna isaantu dhageetti qaba naannoo keenyatti kan jedhu approach akkasii hordofaa haa ta'uti garuu wanni kun waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand wajjin mallatteessite irratti dhiibbaa qabaayii kan jedhu yeroo baay'een kaasuu namooti jechuun paartiin mormituu amma wadaanii paartiin mo'atee gara aangoo biyyattii yookiin kutaa bulchiinsa Somaalilaand to'achuutti dhufe hireen waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa Somaalilaand maal ta'a kan jedhu irratti gaafii baay'een hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf ejjennoo wal fakkaataa qabu. Itoophiyaa wajjiniinis hariiroo gaarii akka qabaachuu danda'an dubbatee jira hoogganaan paartii mormituu armaan dura miidiyaalee garaagaraa irratti kanaaf dhiibbaan inni qabaatu baay'ee xiqqaadha jedheetaniin kan yaadu Itoophiyaan beekamtii biyyoomaa kennuudhaaf akka fedhii qabduu fi waliigalteen sunis bu'uura kana akka godhate hin beekama jechuudha karaa biraatiin immoo dhimma Somaaliyaa guddittii fi dhimma Itoophiyaa irratti ibsi kennameeti jira. mootummaan Somaaliyaa yookiin mootummaa Mogadishoo jiru waraanni Itoophiyaa kan ergamaa Atimis keessa jiru osoo ergamni haaraan Jaanuwaarii yookiin amajjii dhufu eegalu hin jalqabamanii loltoonni Itoophiyaa ergamaa Atimis keessa jiran akka narraa ba'an jedheeti ture haa ta'utti garuu mootummaan Itoophiyaa hanga yoonaatti loltoota hin baafne ji'a tokkoo fi bultii 15 caalantu kan hin caalletu hafa loltoota ergamaa Atimis jala jiran ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa kennee jira dubbii himaa ministerichaa namni ambaasaddar Nabiyaat Geetaachoo jedhamu Itoophiyaan duula Alshabaab irratti gootu yookiin Alshabaab dadhabsiisuuf eegalte itti fufti Alshabaab yaaddoo nageenya biyyaaf sadarkaa hin taane irraa akka ga'utti hamma ga'utti qolannaa Alshabaab irratti gookiyaaleellaa Alshabaab irratti goonutti fufna jedhanii jiranii jechi nabicha kana maal jechuu akka ta'e namooti gariin gaggaafataa jiru loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa turumoo maal jechuu isaati kan jedhu gaaffii garaagara kaasaa jira. Akka seeratti addunyaatti Somaaliyaa waraan kan addunyaa ramadee fi garuu beekamti Somaaliyaa malee waraani biyya birmadummaa qabdu tokko keessatti taa'uu danda'u tokkollee hin jiru. Itoophiyaan karaa kamiin ta'etti bullee laalla sodaa Alshabaab qabaatti Alshabaab daangasii irratti dhoortoo ofirraa ittisuu dandeetti garuu yoo Soomaaliyaan narra jette kiraateeriyaan Itoophiyaan biyya Somaaliyaa keessaan turuu dandeettu tokkollee hin jirtu. Probably in barbadeessina ijoolleen kaadiree miidhuma irraa waccuun taayoo taate steep bareedanatti hin fakkaatu yookaan gara kallattii waraana dhibee seenuu waan danda'an fakkaata. Of course loltoota Itoophiyaa turuuni Itoophiyaa jaala kafayyar Soomalee ture. Soomaliyaa loltoota Itoophiyaa Alshabaab ittisuu keessa gahee olaanaa taphattee jirti. Gahee olaanaa taphachatu waggaa 17 Soomaliyaa teessaa turte. At least yoo wal dhabanillee Somaliyaan waa waggaa 17 Itoophiyaan godhaaf turte waa akka chuun qabdi turte. Politically morally illee yoo ilaaltu sirriin turre. Pirezidaantii Hasan Sheekh Mahamad maal jedhee dubbate Alshabaab sumayyuu isantu nu babal'isee waan jedhe kaasee jira. Galata dhabii fakkaatti. Itoophiyaan galata dhabeegi jedhamte sadarkaa kanaan maaltu nu gahe waan jedhan qara xiinxaluu qabda. Cost benefit analysis hojjette biyyoolaa waliin ataagaroo keessa seenuu dhabu. Eegi seente ammoo biyyitiin irra bajette gara waraan dhibii seenuu caala keessa baanii sodaa Alshabaab illoo qabaatti boordariin Soomalee waliin qabdullee hin bal'aa. Sodaa Alshabaab caalaayyuu ammoo sodaan biyya keessaatu guddaa waan taateef gara qossuuni deemanii daangaa ofii yookaan Alshabaab irratti duuluuf irratti sun hin danda'amti. Garuu Soomalee keessan ba'uuni gara waraanaatti kallattumaa warfiduu dandeetti. Sadarkaa sunti hin jettee jedhee yaadan. Sadarkaa sun Soomalee gad dhiibnee hin baanu jettee falmiti yaad jedhin qabu. Akka waliigalaatti ataakaroon gamaaf gamas walitti darbachuu jiranii muummee hin qabdu ataakarooni Itoophiyaan Soomaliyaa waliin go Soomalee qofaa miti ataakaroon tunini Soomalee waliin jirti Gibsi jirti Alsiisi ina eno Isaayyaas Afaan Warq
abbaa waraanaatu sawaan bira kuuk godhuu jira kaab Itoophiyaa dabalataan ammoo Suudaan illee torban kan keessa waan Itoophiyaa mufachiise dubbattee jirti dhimma kanaan wal qabate ministeerri Ajaalaa ambasaaddar Suudaan kan Finfinnee jira yaame dubbisettiin ture kan maleellee mootummaa Suudaanii ni qoomii qabaachuu dubbatee jira haasaan ministeerri Ajaalaa Soomaliyaa jaarsi kun miidiyaa gubbaa dubbate Itoophiyaa dheekkamsiisuun oollee hidguddichi laga Abbaatii wal qabatee haalli Itoophiyaan deemuu jirtu takka qofa hin qabne kun ammoo waraana takka isaan oofuu danda'u yaada kaasee jira yaadi kun yaadi Gibsi jettettiin ibsuu dandeetta. Suudaanii fi Masir biyyootan yaa gadii jedhama ka abbaa irraa intaresti olaanaa qabanii jettee ibsuu dandeetta. So firootan Gibsi baay'achaa jiru jechuu dandeessa. Itoophiyaa sarkilta Itoophiyaa firiisii Soomalilaandii warri kaan ammoo Masir, Soomaliyaa, Eertiraa, Suudaan gamgama marsuu irratti argamu keessa qiyaamaan akkuma itti fuftee jirti. Haalli kun bifa kanaan deemennaa yaachisaa waan cufayyuu ilaameen onni irra nagaa fiduun yoo danda'an biyyattiin akka hin banne uummata kan caala akka hin miidhamne fal godhuu barbaachisa. Qabxiin tokko ta'a adoon dagannee keessa bahuu hin qabne Soomalilaand eegaa filannoo godhuu irratti argamti filannoo tana hawwiin eegaa jiru. Pirezidaantiin duraanii har'a adoo qabxi filannoo tan dhageen lubbuu dhabee jira. Pirezidaantiin duraanii Muusee Bii aangoo baalli Muusee Bii dabarse Ahmad Mahammad Silaanyo nam jedhamu jaarsa gana 86 Soomaliyaa laandak Soomalee irraa fottuxuu fili nam ga'e olaanaa taphate. Diplomaatii guddaa nama Biritishitti tireend ta'e jedhanii guddoo jajuu irratti argamu. Soomalilaand filannoo diimokiraataa haqa qabeessa godhuun gammachuu qabaattu nam guddaa kan dhabuun akka yaaddootti mamuu irratti argama. Itoophiyaan ataakaroo Suudaan waliin qabdu, ataakaroo Soomaliyaa waliin qabdu, Masir waliin qabdu, Eertiraa dabri Suudaan illee itti dabalamtee jirti. Gaafa Afrikaa kan fakkaata waan Suudaan sadarkaa kanatti gadi baatee waa'ee dhaarumsaa yeroo kanatti ibsa kennite jedhee tilmaameen beeku akkaatu kaafte. Dhiibbaa Masiriiti malee Suudaan ofiifuu biyya waraana keessa jirtudha. Biyya mootummaa giddu galeessaa Kaartumii baqatee Poort Suudaan gara kaaba miti gara kaaba Suudaan jirtudha. So Egypt gama akka fageenya Egypt deemaa jirtudha kan argaa jirtu. Fageenya Egypt dhiibbaa Itoophiyaa irratti gochuudhaaf deemaa jirtu yoo ilaaltu baay'ee nama ajaa'iba. Karaa biraatiin loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa turuu danda'u hin bahu kan jedhu amma warri UN illee beekamtii dhoowwatanii jiranii gamtaan Afrikaa illee amma waan tole jedhu natti hin fakkaatu. Loltoonni Itoophiyaa achi turanii immoo humnaan yoo achi turanii eenyutu faayinaansi godhaa kan jedhu illee gaafiidha. Carraan loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa turuu karaa kamiini kan jedhu waan tokko tokko kaasuun baay'ee barbaachisa. Fakkeenyaaf amma Tibbana Jubaland kutaan bulchiinsaa jedhamtu Somaaliyaa irraa akka fottoquu yookiin immoo of dandeessee interventionii Somaaliyaa malee waan tokko tokko gochuu mormuu mootummaa giddu galeessaa asiin duras Puntland waan akkasii goote jirti. Gara South West jedhamu kanaanis mootummaa Itoophiyaa hariiroo gaarii qaba. Loltoonni Itoophiyaa turuu kan danda'an eessaa yoo jettee na gaafatte kutaawwan bulchiinsaa kanneen keessa. Warra fottoq biratti Somalilaand keessa turuu dandeetti. Warra fottoq fedhullee deeggarsa. Somalilaand wajjin rakkoon hin jiraatu garuu amma kutaawwan bulchiinsa Somaaliyaa kanneen Ras Gaz jedhaman warra ofiin bulchaa jirtan taaneen achi keessa turu. By the way Field Marshal Biraanuu Juulaa miidiyaa Lu'aalaawii YouTube Lu'aalaawii jedhamu sanarratti yoo dubbatu michuu baay'ee Somaaliyaa keessa qabna jedhee akka malee Somaaliyaani didii gamtee dubbata akka biyyaatti Ras Gaz warruuf dandee cutam Argeessaan jira Gaarooyeen jira dabalataan dabiraallee almost bakkam Soomaaliyaan bakka 4-5 jirti soo kun Itoophiyaaf carra tokko carraan guddaan Itoophiyaan qabdu Soomaaliyaa keessatti yoo wal dhabanillee kana garuu Soomaaliyaan bakka isteetota xixiqqoo caccabxetan Firootan humna qaban kanneen akka Masir. Even Turkiyyuu taayina raarsi jechaa turte sun galaansii eegattee waan shiqqala wayii fudhachuu irratti argamti. Siyaasi gaafa Afrikaa garuu ibidda deemuu irratti argamaa birshii Odeessaa keennaa guyyaadha. Asumatti gabaabsinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu guyyoo waarii of Abiraam Birruu turre nagaatti.